Ani guddaa inni xiqqaa ani intala warra mootii inni immoo ilma hojjettuu mana keenyaa taanii mana tokko keessatti guddanne. Ani guddaa inni xiqqaa ani intala warra mootii inni immoo ilma hojjettuu mana keenyaa taanii mana tokko keessatti guddanne. Qe'ee keenya keessatti namoota qabeenya hedduu qabanidha. Abbaan koo lafa kan dhaale akaakayyuu isaarraati. Abbaan isaa isa dhalchee bakka lolaatti waan du'eef hangafummaan waa hunda harkatti kan galfate isa. Barnaan waggaa 2 kan na hangafu haati isaa isa qabattee mana keenya kan dhufte dargaggoo tokko waliin guddanne. Haadha koof kennitee jireenya gara biraa filachuun jiraachuun eegalti. Maarreegaa yeroo inni waggaa 5 guutu ani reefu waggaa 3dha. Haa ta'uutii garuu ilma warraa waan hin taaneef anaan harka kiyya na qabee na eegee bakka hundumaa na waliin jooraa oola. Ani warra koof mucaa qotsoodha. Inni immoo haadha isaa mucaa hangafaadha. Hiyyummaatu haadha irraa adda baasee haadha kiyya biratti akka inni guddatu taasise. Hangam jireenyi mana keenyaa tolaa ta'us isaaf garuu yeroo guutu yeroo guddattu isatu ishee eege jedhamee yeroo ofii waggaa 9 guutu barnoota na waliin barachuu eegale. Dur ijoollee yeroon ture obboleessuma koo natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu uffanni anaaf bitamu isaaf waan hin bitamneef anis akkan isa caalutti wallaalummaadhaan waan ittiin fokkoruuf sammuun isaanii tuqama ture. Haa ta'uutii garuu yeroo kutaa 3ffaa barannu haati isaa haadha kiyyaa kan taane galgala sa'a 12tti deebinee ani irbaata kiyya nyaadheen haadhaaf abbaa koo maddii yeroo rafu inni garuu battala gara looniitti goodaa bu'ee godoo keessatti nyaanni kennamee fi qorra keessa buluun ganama loon yeroo elmamtu ija isaa deemeen argaa. Silaas rabbi lama nama hin miidhu mitiire. Maatii gaarii dhabus barnoota isaatti garuu baay'ee qaxaleedha. Yeroo kam dubbisee daree keessaa tokkoffaa akka ba'u anaafuu gaaffii natti ta'a. Maatiin koo akka ani isa caaluuf yeroo hedduu dubbisinaan jedhu. Isaatiin garuu dubbisis dhiisis namni mana keenyaa jedhuun hin jiru. Kanuma keessaa garuu ija barsiisotaan baay'ee jaallatama. Hanga barnoota keenya kutaa 7 geenyutti daree keessaa sadarkaa tokkoffaa namni isarraa fudhateeru hin jiru. Bahaa fi galmi keenyi waliin waan ta'e tapha ijoollummaatii kaasnee hanga dargaggeessa ta'anitti ija keenya walirraa buqqifannee hin beeknu. Keessumaa nuti obbolaa haadhoo akka waliif hin taane erga barree umrii ijoollummaatiin anaaf inni akka abbaa manaa kootti natti dhagahama. Yeroo hedduus fedhii kootiin kutaa 5, 6, 7 yeroo barannu sababa uumeen hidhiin akka wal dhungannu taasiseera. Dargaggoonni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu gara 9tti yeroo dabarru garuu haalli barnootaa ulfaachaa waan dhufeef mana maatii kootii bahee magaala galuun hojii garaagaraa hojjechaa barachuu eegale. Haatiif abbaan koo akkam harka isaanii irratti guddisanis haa ta'uutii garuu ija ilmummaan isa hin ilaalanii. Kanaan otoo jirru yeroo kutaa 10ffaa barannu silaa barnootaan isatu cimaadha. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu ammallee hojjechaa barnootii galmi koos si waliini. Anaafati obboleettii koodha. Anaafati haadhaaf abbaa koodha. Gabaabumatti maatiin koos anaaf si'aa jedhee jecha anaan imimmaan buusisu dargaggoon kun natti dubbate. Anis dhugumatti haadhaaf abbaa koon ol isatti hin dhiyaadha. Obboloonni koo na waliin dhalatan hanga isaanaaf hin ta'anii yeroo ijoollumsadha qabeenyi hin qabu si qofaadha jedhee natti dubbate. Anillee baay'ee natti tolee ati anaaf hirkoo ijoollummaa koo guddisaa koodha fudhatee jiraadhu na bira barachuu dhufe. Gammadeen inuma maatii irraa fageenyarra waan hin jiruuf bakka tokko gallee mana tokko jalatti isatti heerumeen akka ture waliin jiraachaa akkan bahe yeroo dhagaa kanaan carraan yuunivarsiitii na dhaqqabee jaalalleen koo gatii tiraanspoortii waan hojjetu irraa na danda'ee gara yuunivarsiitiitti na ergus hanga gurbaa sana waliin jirtutti maqaa keenya akkana jettee akka waamnee jedhanii na dhorkanii. Barnootas barachuu dadhabeen gara dargaggoo kanaatti hin deebi'e. Ani guyyaa tokko diivii bukkeen ture. Ani daa'ima goradheefiin torbee 2 booda diivii nanaaf bahe. Abbaa manaa koo fi mucaan koo gara biyya Ameerikaatti imala keenya taasisne. Har'a waggaa 7ffaa keenya kabajaa jirra. Haadha koos ta'e abbaa koo murtee kiyya narratti jibbanii kanaan booddee ati dhala keenya miti kannaan jedhan har'a garuu qabeenya qabaatanis kanuma ani takkaa erguufiin gammadanii na eegu anaan ol qabanii maaliifis ammoo gadi qabanii jedheen anatti dhagahama. Dandeettiin barnootaa isaa har'allee ajaa'iba. Barnoota injinaringii baratee waggaa muraasa keessatti qabxii bareedaadhaan naaf eebbifame. Isatti qorumsiif gidiraan yeroo garaagaraatti namatti mul'atus qorumsaa fi gidiraa sana jaalalaan waliin ta'anii yoo mo'atan tarii akka kiyyaa milkaa'uun ni danda'ama jedheen abdii qaba. Obbolaa taanee waliin guddannus dhiiga wal keessaa waan hin qabneef ijoollummaan
wanta wal jaallanneef kunoo har'a haadha manaaf abbaa manaa waliif taane daa'imallee godhannee maatiin keenya har'a faallaa ija kaleessaan nu ilaalu manaa waliif taane daa'imallee godhannee maatiin keenya har'a faallaa ija kaleessaan nu ilaalu kana hundaa kan godhe rabbidhaa fi isaaf galanni haa ta'u ana obboleettii keessan Floridaa USA irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.